jirra jirtu ilmaan Oromoo qaqqaalii bakka jirtan maratti kan kaabaa kan kibbaa kan dhihaa kan bahaatiis bakka jirtanitti qilleensarraan nageenyi koo isin akka qabu jechaa warreen maatii Abdurriitich miidiyaatiif haaraya taatan chaanaala Oromooti chaanaala haaraya chaanaala kana jajjabeeffadhaa guddifadhaa hamilee keessan laallee kara fuula duraatti hamilee keessaniin sochoonee akka isin milkeessinuuf itti hojjechaa jirra yoo hamileen keessan haayitee nutis fedhiin keenya ni dabalaa jechuudha akkuma warra ikoonomiksii kanaaf laayik sheer sakandii xiqqaa isinirraan fudhatu laayikiin sheer illeen akkasuma fardeessitanii sabskiraayib yoo gootan mallattoo beelii xiqqoo xuyxanii olirra yoo kaayyattan kallattii saniin jechuudha nu viidiyoo nuti guyyaa guyyaan gadhiifnu yeroo nuti gadhiifnetti akka isin bira qaqqabuuf laayik sheer sabskiraayib gootanii akka Abdurrii jajjabeessitan asumaan isinitti dabarsinee jirra haaluma kanaan karaa barnoota keessanitti isin cisna barnoonni keenya ka'arraas maali yeroo darbee waa'ee consumer behavior theory of consumer behavior waliin laallee turre arrammoo unit 2 theory of demand and supply barnoota haalaan barbaachisaa fi dhalli namaa kamuu baruu qabu yookaanis dirqamaan hubachuu qabu kan beeknellee jechuudha of jijjiiruuf mataa ofii jijjiiruuf biyya isaa jijjiiruuf jechuudha. Continue theory of demand and supply. Okay haala kanaan theory of demand and supply kana jechuun maali? wanta takka dhiyeessaa fi jechuudha supply warra dhiyeessuu fi warra gartee barbaadaa yookaanis waan takka hawwiidhaan fedhii isaa guuttachuuf namni takka waan supplying dhiyeessee diimaandiin dirqama barbaadaa jechuudha wanni kun yeroo hunda vice versa faallaa oliiti wanni asirratti hubachuu qabdan jechuudha theory of demand supply jarri kun waliin deema waan waliin deemuuf jecha sirriitti qixa sirriitti waliin haa hordofnu na dhageeffadhaa haala salphaadhaan definition isaarra deemna theory of demand define of concept of demand state factor affecting demand explain demand sketch and demand curve asirratti jechuudha kanaaf wanni asirratti hubachuu qabdan explain demand sketch and demand curve demand sketch jechuun wanta takka kan gabateedhaan kaayamu jechuudha inni itti aanu demand curve bifa karbiitiin jechuudha akka giraafiitti kan keenyu jechuudha haala kanaan inni itti aanu interpret demand equation and are scope of demand curve diminishing between change in demand and change in quantity inni kun ammoo individual and market determine individual and market demand akkasi haala kanaan theory isa kanaa waan ta'eef takkaan isaa waa'ee demand irraa so'inaa jechuudha supplying course of the day inni gizee biraatti isin garsiifna waliin waan hin danda'amneef jechuudha list na hordofi haala kanaan karaa barnoota keenyaatti haa deemnu quote definition of demand means ammoonni ati as ilaaluu qabdu definition isaa demand means the ability and willingness to pay a specific quantity of an commodity at prevailing price in a given period of time kana jechuun sirri dhageeffadhu maal jechuudha demandii jechuun fedhii ilmi namaa takka jechuudha fedhii waan takka bitachuuf yookaanis hiikaan isaa fedhii murtaa'e yeroo murtaa'etti waan takka meeshaa murtaa'e tokko baay'ina isaa kan murtaa'e gatii murtaa'een bitachuuf yeroo bakka san dhaqee wanta silaa barbaachisan fedhii isaa guuttate wanti kun maali ability and willingness to pay specific quantity of what commodity at the prevailing price in given period of time
Kanuma jechuun hiikaan isaa yeroo murtaa'e keessatti fedhiin inni waan san barbaadu wanna barbaade san fedhii isaa guuttatee kan argatu yoo ta'u jechuudha. Haala kanaa wanni san maal jennaani demand yookaan fedhii jennaan. Demand yookaan fedhii jennaan. Haala kanaan jechuudha demandii akkasitti ibsinaa jechuudha. Hotto. Therefore, demand for commodity implies desire in acquire it is along with willingness and ability to pay. Garte? Akkuma nuti jenne jechuudha for it. This halalu demand is equal to willingness to buy wanta inni bitachuu fedhu san jechuu plus ability to pay. Dandeettii inni waan san ittiin bitatu wanni san wal madaalee fi fedhii isaa san guuttachuu isaa. Haala kanaan wanti kun maali demand jennaan. Namni takka fedhii isaa takka galmaan gaachuuf kan itti deemu jechuudha asirra sirriitti hordofi. Haala kanaan jechuudha isteepii kanaan demandii adda baafna hordofi. Inni isteepiin itti aanu maali? Isteepiin itti aanu kun maali? Demand sketch and demand curve. Demand sketch yookaan demand sketch yookaan schedule kan jettanii san jechuudha. Sketch jechuun demand bifa yookaan gabateeti keessatti bifa gabateetiin kaa'amuu fi kan giraafiidhaan kaa'amu jechuudha. Isaan lamaan demand curve and demand sketch jennaan jechuudha. Demand sketchiin kan bifa gabateetiin kaa'amu kun ammoo bifa giraafiitiin karbiin bifa giraafiitiin orderiidhaan kan kaa'amu isiniin garsiisa. Haala sketch yookaan karbii mataa isaa qabaa jechuudha demandiin jechuudha. Kana jechuun by what? Haala kanaan na hordofi. Demand could be what expressed in the form of the function, schedule or curve. That is what expressed in the function form Q is equal to F bracket P bracket. Khanuman ibsamaa jechuu bakka kun. As quantity is function of price bakka. Kana jechuu. Or what? Their variable expressed in tabular form of sketch and can be transformed into curve. A demand sketch can be constructed by any commodity in the list of price and the quantity purchased to this price are now. Nadagefadu sifanima. Kana jechuun maali? Baay'inni isaa jechuudha yeroo amma asirratti jijjiiramu jechuudha. Wanni ati asirraa hubachuu qabdu kana jechuun meeshaan takka jechuudha amma demand sketch kanarratti jechuudha. Haala fangii skejuliitiin yookaanis karbiitiin akkamitti kan ibsamu haala kanaan kan shalagamu yookaanis fangeeshin isaa price fedhii isa irratti namni takka waan barbaadu san irratti dhaabbatee waan sana kan argatu yoo ta'u ta'e isaan san gama lachuutu keessee beekuu danda'uu qabdaa jee karbii san irratti. Demandii sketch kanarratti immoo can be what constructed for any commodity if the list of price and the quantity purchased at this price are now. Wanna ati jijjiirama achirratti jechuudha wanta danda'e gatii yookaan gatii ati silaa dhaabbataa kan itti bitachuu barbaadu san jechuudha. Gatii sanii fi fedhii karbii keetti dhaabbattee jechuudha. Waan silaa itti fayyadamuu qabu tokkoon isaa gatii irraa gaafattu saniin agarsiisu bifa karbiitiin agarsiisu jechuudha. Karbii saniin agarsiiftee fedhii teessan irraa fayyadamtee galmaan isii geessu. Waan san fedhiin kiyya hangana fedhii keetii fi wanti ati harkatu sun wal madaaluu isaa akkasitti karbii irratti agarsiiftaa jechuudha. Gartee demand curve is what? Curve that what? Represent relationship between quantity good changed by what? Consumer and what price of good. Achira dhaabbatee amma consumer namni waan kana barbaadu kun jechuudha. Barbaadaan fakkeenyaaf jechuudha. Achirratti wanta fayyadamu san gaafatee gizee gaafatee gatii waan sanii hubatee jechuudha. Achitti waan kana irraan fayyadama. Wanti kun gatii qiyyaa wajjinaaf wal madaala. Kana fudhachuun qaba jee waan san murteeffatee waan san itti fudhatee irratti bobba'aa jechuudha. Haala kanaan
fedhii nama takkaa irratti dhaabbatee wanta silaa piraayisiinis yoo wanta akka bitachuuf jaaketaa bitachuuf magaalaa baate jaaketaa silaa bitattu san maallaqa keetii fi jaaketaa ati bitattu san wal madaalee wanna ati san abiliitii tuupeeyin kee guutamuu qabaa jechuudha asirratti. Abiliitii tuupeeyin kee success ni milkaa'aa achirratti. Yeroo kana fedhiin ati deemteef sanii fi dandeettiin ati waan san bitachuudhaaf qabdu jechuudha. Abiliitii tuupeeyin san wal siif gaxxame. Kanaaf diimaandiin kee siif milkaa'ee jechuudha. Haala kanaanii deemtaa jechuudha. Asirratti filannoo hedduutu jira. Na hordofi. Hayyee. Gabatee lama takka jaa asirratti aan ilaalaa humaa rakkoon qabu. Demand using in hypothetical example asirratti ilaali jaa table what? Table 2.1 irratti jechuun fakkeenya isaa wajji wal qabatu haalaallu sirrumatti. How many kilograms of coffee? Buna kiloogiraamiidhaan yoo kan safaru ta'e jechuudha. Amina buy each month of different price. Is what? Fedhii Amina irra dhaabbanne jechuun per kiloogiraamiidhaan jechuudha. If coffee is free, assume the price is what? 0. Gartee? Pricing is 0. She buy 9 kilogram at bir 5 kilograma sagal bitatte Aminaan jechuudha qarshii 5 jechuudha. Buy 8 kilogramiin ammaas deebitee of coffee bitatte jechuudha asirratti. Sirriitti hordofi ilaali. Fakkeenya gaariidha. Yeroo kana gootu jechuudha Aminaan amma fakkeenyaaf jechuudha. Wanta kana meeqatti bittee addaan tokkoon isaa akkatti bittee agarsiifameera. Bunni bilisaa yoo ta'u jechuudha. Bunni bilisaa yoo ta'u gatiin isaa 0. 0 ta'a jenne. Haya amma kiloogiraama 9 bittiin isaa meeqa? Kiloogiraama 9 kara bittee jechuudha amma 9 bittee. Birrii meeqaan 5. Buna kiloogiraama 8 ammaas bittii isaa bittee gatii isaa meeqaan? Daran ol ka'aa dhufuun kun ammoo kiloogiraamaan xiqqaachaa dhufe jechuudha malaan. Waan gatiin isaa ol ka'aa dhufeef kiloogiraamaan isaa xiqqaachaa dhufe. Haala kanaan gatii birrii 45tiin yeroo geessu Aminaan maal taate buna tokkollee hin bittu. Fedhiinsi bakka waan kanarraa ni dhaabbate jechuudha. Wanti kun waan qaaleef jechuudha. Haala kanaan isa kana demand curve fi demand schedule irratti ni ilaallaa jechuudha. When the price reaches gartee price reaches birri 45 Amina doesn't what? Buy any coffee at all. Bakka Aminaan gatiin buna itti dabalaa waan dhufeef isiin buna firraa dhiste jechuudha asirratti sirriitti hordofi. Firraa dhiste jechuudha. Hootu gaamma demand schedule irratti ilaallu. Demand schedule jechuun isa kana. Demand schedule warra baruu qabdan warra fedhii namaa takka jechuudha. Fedhii nama tokko karaa demand scheduletiin kaayii Yohaanis nuuf kaayii siin jaafatanaa irratti ni dhufa. Haala kanaan keeysu jechuudha. Haala kanaan ni keeysu. Isuma akkana keeysa kana karviinis keeysu jechuudha. Isuma gadii kana giraafiidhaan jechuudha. Haala kanaan fedhii Aminaadhaa halaallu kootu. Price of coffee in beer in kilogram 0. Ka'umsisaa 0 jenne 5, 10, 15, 20 akkasitti itti fufee hanga 45 tti jechuudha. Dabalaa dhufe gatiin isaa. Quantity demandiin isii yoo duuba kamte achirraa 0 ta'a dhufe jechuudha. Ammalaa wanti kun waliin faallaa agartaa. Price of coffees increase yeroo ta'u quantity demand is what? Decrease dha asirratti. Yeroo quantity demandiin decrease ta'u laalama fakkeenyaaf wanti isin laaluu qabdan sirriitti as ilaala. Quantity demandiin Q'n kun jechuudha yeroo decrease ta'utti. Pricing kee maal ta'a? Increase ta'a jechuudha. Wanni kun vice versa yookaanis faallaa waliitii jechuudha. Laali akkuma demand and supplying faallaa walii ta'etti price fi quantitynis faallaa waliiti. Adda baafadhu asirratti sirriitti hordofi. Yeroo kana Aminaan buna bitaa dhufte gatiin buna baay'ee dabalaa dhufe humnasii bira kutee jira. Yeroo kana maal taate quantity demand in kiloogiraamiin
isin duraan barbaadaa turte maal ture 0 irraa qaqqannasi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 jee gabbu inni qannase kwanti fedhiin isiidha maal ta'e fedhiin isini bu'ee gad bakka ni dhiiste kana booda waan san haala kanaan ibsamaa jechuudha hot demand curve irratti ilaaliga amma asirratti ififu siif kaayee jira sirriitti masiif gala akka reefu an si himetti kun amma demand curve jennaan haala kanaan pricing increase ta'e bakka kanatti price is what increase quantity demand is what decrease ida jechuunis akkuma reefu isin jennetti asirraa 0 bakka kana jechuudha haala kanaan akkanatti ni dhufta eesarraa dhufta haala kanaan akkanatti ni dhufta jechuudha akkanatti gabbufta ni laalta deebitee ammallee asirraa akkasi kaasta ni laalta kanaas akkana fidda haala amma ansitti agarsiisu kanaan akkasi madaalaa ta'ufta jechuudha booda qixa sirriitti ni baratta uumaa haala kanaan demand curve irrattis prices increase quantity demand is decrease wanti kun vice versa ta'e jira jechuudha fedhii isaanii wajjin wal madaaluu waan dhabeef jechuudha amina demand curve noggaa ibsinu haala kanaan ibsinaa jechuudha demand is gauge in the table that show the relationship between the price of coffee per kilogram and the quantity of coffee demand per kilogram in show quantity demand of good coffee change as it is what price is what versus vice versa price is what vice versa ida wanti kun jechuudha walif vice versa ta'e jira jechuudha walin faallaa ta'e jira yeroo kanatti jechuudha yeroo wanni kun vice versa ta'utti creators in the purpose all other thing remain constant ida jechuudha wanti silaa jiru remain constant demand curve in figure to above which in graph demand is gauge in table 2.1 irratti jechuudha yeroo laallu wanti silaa nuti akkasil price fi demand in keenya akkuma nuti enne various yohanis versus wali vice versa jechuudha vice versa faallaa wali jechuudha waan biraati miti because lower price yeroo price lower ta'utti jechuudha amma asirra kootu pricing kee ku yeroo lower in price because lower price increase in quantity demand curve is slope downward gadde be jechuudha downward jechuun gaggaragalee gadi irrateeni slope hoto ammas slope of demand curve law of demand state keessatti jechuudha recall from your grade 9 kutaa 9tti wanta kun baay'inaan ibsamee jira quantity and the prices inversely related ida jechuudha wanni nan sitti himaa jirus main point in quantity and the prices what inversely related yohanis vice versa opposite side ida jarri faallaa waliiti asirratti yeroo kun dabalu kun irrata haala kanaan deemaa jechuudha demand curve keessatti jechuudha hubadha wanti kun waan basic wanni akkanatti gadi fageenyaan isinitti himuuf jechuudha quantity demand of good eggs is guys up what when is the price guys down yeroo pricing down ta'u kun up ta yeroo kun up ta'u kun down ta jechuudha function is negative what function negative slope or the curve is what slope downward garte asirratti hubadhu negative slope or curving ol yeroo garagaru jechuudha curving ku yeroo ol garagalutti ol deebuutti slope of downward taa jechuudha wani kun ammallee faallaa wali important of the property in given by the name downward sloping asirratti akkasilaalu dandeessa demand keessatti jechuudha the law of demand can be stated seera demand keessatti jechuudha all other thing in the remain constant ida jechuudha the quantity demand of the commodity is increase laal wanni amma anisitti himaa ture isa kana jechuudha hubadha joolle asirratti law of demand can be stated seera demand kan seera demand kana keessatti jechuudha
seera diimaandii keessatti azartingiin remain constant yeroo ta'u jaa laal gartee quantity diimaandiin kun jechuudha quantity demand of commodity achirratti quantity demand of commodity increase ni dabale when prices decrease pricing keenya malte ni irrate and decrease of what prices increase wanti kuni vice versa faallaa oliiti jechuu yeruma hundaa'u akkasin laaluu dandeessa jechuu asirratti gartee faaktaroota isaa laallu factor affecting demand warreen factor affecting demand kanarratti warreen factoroota ijoo qaba affect warra ta'an ni jiru jechuudha isaanis determinant of demand warreen seera kana morman jechuudha determinant warreen determinant godhan jechuudha asirratti sirriitti ilaali gaayiboo wanti kun seera ka waliin dayni yeroo si halka wallee ani keeysan jiru siifimeen ture dhageeffadhu gaa sirriitti amma sirriitti wal bira haa jiraannu yoo wal bira hin jiraanne waan nagaa anis lallabee uumaa baqa wantoota fedhii irratti dhaabbatan amma fakkeenyaaf wantoota fedhii irratti dhaabbatan dhiibbaa geessan jechuudha kun amma fedhii takka irratti affect jechuun dhiibbaa effektiin ammoo bu'aa asirratti wal isin argaan dahin amma kun faaktaroota diimaandii kanarra dhiibbaa fidan jechuudha kana jechuun maali gaa sirri na hordofi wanti kun waan ijoodha determinant jechuun dhiibbaa warra determinant irratti dhiibbaa fidan jechuudha demand are factor case in the consumer to increase or decrease their demand for particular commodity lalga ammoon wanni beezin kana jechuudha wanteen amma murteessituun fedhii wantoota fayyadamaa kanaa jechuudha fedhii namni silaa waan san barbaadu yeroo tokkoof qabu ni dabala yeroo wanti sun dabale maali ammas taateen fedhii silaa dalagaa gosa wanta ati barbaaddu sun jechuudha ni irrata jechuudha ati imma qarshii ni qabdata yookaan qarshii hin qabduta fedhii ilma namaati hojii wanni kun hin deemu jechuudha maamilli takka dhufee amma dukaana kee waan barbaadu yoo si biraa dhabe jechuudha fakkeenyaaf asirratti consumer increase ati imma consumer increase qabda or decrease garuu in the demand of the particular commodity wanni isaan barbaadan si biratti fedhiin uummanni kun barbaadu kufaan jiru kanaaf multivariety of the function in the sense that is determined what by what many factor is the variability da jechuun wanti kun ammas asirratti miidhaa asirra fida various factor affecting the demand commodity is the same akkana mangalitti halaallo price of good gatii meeshaa jechuudha amma murteessituun gatii meeshaa takkaati amma dhageeffadhu gatii meeshaa tokko murtee isaan barbaachisaan fedhii itti ati waan san gusilaa waan filattee bittu jechuudha gatii fi fedhii faallaa yoo ta'e jechuudha walitti dhufeenyi isaa yoo kan wal dhabu ta'e gatiin ol ka'ee maas yoo kan deemu ta'e ati barbaadan silaa wanta san bituudhaaf dheeytu dhiiftee nama biraa dheeytee nama biraa irraa bitatta asirratti ilaal wanta akka hubadhu price gatiin amma namichi kun silaa dukaana kanatti ittiin gurguru kun ni qannasee gurgure kun ammoo dabalee gurgure sababa gatii inni dabalee gurgureef isa dhiisee eenyu deeme hubadhu gaama duree kanarratti price of goodii gatii meeshaa tokko irratti tokko gatii meeshaati wanni faaktarii sitti ta'u price of commodity is important determined of what demand fedhii irratti dhaabbata price demand curve is inversely related yeroo kana wanti kun faallaa walitti ta'e jechuudha higher in price yeroo ati gatii dabaltee meeshaa takka namatti gurgurtu jechuudha lower of demand and what vice versa warreen silaa fedhii meeshaa tana sirraa barbaaddu warreen barbaaddonni meeshaa tana sirraa bitan bal'inaan lower sirraa irratan ni sidhiisee bakka biraatti maamila biraa kaastomarii biraa filataa jechuudha boo asirra dhageeffadhu haala kanaan wanni kun maal sirkaa ta'e vice versa faallaa sirraa ta'e jechuudha kanaaf faaktarii sitti uumamee jira haala kanaan qabadhu wanti kun qabxii ijoodha price of related good amma gaa dhageeffadhu gaa price of related good jechuun gatii meeshaa wal qabatanii kunilleen isuma san ta'e maali meeshaan kee kun jechuudha yeroo murtaa'aa ta'e keessatti gatiin meeshaa wal qabatan kan akka gartee bakka buutota fi meeshaalee dabalataa fedhii irratti kan dhiibbaa qaban jechuudha osoo ati waan biraa barbaaddu gatii silaa kan gatii meeshaan itti yeroon dabarte dhuftee ati barbaaddaa taatee
waan silaa barbaadu san ichi yoo dhabdee jechuudha bakka biraatti kadeemtu taate meeshaa gatiin itti dabarte fa'aa fiddee mana san keessa jechuudha. Kunis dhiibbaa asirratti uumaa jechuudha. Fakkeenyaaf sabstituutii gudii fa'aa fakkeenyaaf ga'anii jiraami. Sabstituutii gudii meeshaalee bakka bu'an meeshaalee fedhii kanneen akka maali tokkoon guutuuf fedhii tokko guutuudhaaf walitti jechuudha. Walii waliin kan irratti irraa fayyadaman jechuudha irraa fayyadamuu danda'an. Fakkeenyaaf bunaa fi shaayii jechuudha. Yeroo ammaa fakkeenyaaf isii takka gatiin isii qaalee amma asirratti wanta ijoo takkaan isinitti hima sirri na hordofi. Sabstituutii gudii jechuun amma fakkeenyaaf wanna takka waan takkaan bakka buusuu substitute godhu jechuudha. Can be used in the place each other satisfy. Yoo duraan amma fakkeenyaaf buna fayyadamaa turte ati gatiin bunaa qaalee dirqama gatii bunaa bakka bunaa san maal buusuu qabda tii buusuu qabda yookaan shaayii buusuu qabda. Waan silaa buna irraa harkattu san yoo sammuu kee amansiifte tii irraa isni harkattaa jechuudha. Kanaaf yeroo gatii wanna sanii kadabalu ta'e yookaan gatii wanna sanii sun gatii piraayisiin isaa hayi yoo kan ta'u ta'e isa waan gatiin qaalii dhiibteeti waan gatii qannaashiidhaa fayyadamtaa achirratti jechuudha. Kanaaf isaan kun amma waliin deemu jechuudha. Buna duraan fayyadamaa turte substitute of tiitti jirta shaayii bakka buufta. Sanirraa satisfaakshinii harkachuu danda'uudha qabda jechuudha asirratti. Kanneen akka fakkeenyaaf peen yoo peeniin kun si qaalee peensilii fayyadamtee inninis ni barreessa waan ta'eef akkasitti haala kanaan beetar enda oil haala kanaan warreen akkanaa kun jechuudha. Substitute gudii jechuudha. Wanta takka waan takkaan bakka buuftee fedhii seesan guuttachuu danda'uudha qabda jechuudha. Haala kanaan ikoonomisiin lafa takka lafa si kaa'ee jira jechuudha. Hot kompilimantarii guddaa ammaas kompilimantarii gudii kana maaliidha? Amma asirratti sirriitti hordofi. Kana jechuun maali? Kompilimantarii gudiin meeshaalee dabalataa ammallee akkuma reefuu fedhii kanneen tokko guutuuf waliin itti fayyadamanidha. Isaanis fakkeenyaaf kanuma akka shaayiif shukkaaraa jechuudha. Tokkorraa kan hin hafne jechuudha waliin deeman shaayii kana shukkaarri yoo keessan jiraanne hin mi'ooytu. For example, tea and sugar, shukkaraa fi shaayii, poon and sim card yoo tokko biraa hafe tokko gatiin qabne jechuudha alaasii galtu. Asirratti wanni kun barnoonni kun beezi tokko biraa hafnaan tokko gatiin qabu jechuudha. Kan waliin deeman kompilimantarii gudii jechuun kan waliin deeman. Substituutii gudii jechuun tokkoon bakka buuftee fedhii teessan irraa guuttachuudhaaf. Gartee? Example. Fakkeenyaaf kaareen petroolii fa'aa fakkeenyaaf makiinaa fi gaaznii yoo makiinaa yoo jiraatte gaaznii yoo jiraanne makiinaa socho'uu danda'u. Poon silkii jechuudha poonii ni beektan. Pooniin daawwat sim kaard pooniin tokko sim kaardii yoo qabaanne gatiin qabu jechuudha. Haala kanaan wanti kun barnoota haalaan barbaachisaati. Isaan kun hundinuu warra waliin deemuu danda'an jechuudha. Barnootni akkanaa kun hedduu kan si fayyadu ikoonomiksii keessatti jechuudha. Ati nama ikoonomiksii taatee jireenya kee fakkeenyaaf duraan magaalaa baatee jechuudha gatiin jaaketaa takkaasitti qaalee haa jennu jaaketaan high price level irra jira yeroo jaaketaan san si qaalee jaaketaa silaa qarshii 500 bittu san gaddeebitee normaal gudii keessaa yoo dhabde jechuudha inferior gudii jechuun salphaaci inferior gudii kana fayyadamtee inferior gudii keessaa huccuu 500 yoo bitattee galte fedhii kee guuttattee jireenya kee shawwadde jechuudha haala kanaa waan takka dhiiftee takka bakka buufattee takkaan fayyadamtee fedhii teessan guuttachuu jechuudha abiliitii tuupee kayyanneen san jechuudha. Hordoftoota kiyya warreen maatii Abdurriitish miidiyaatiif haaraa taatanis laayik sheer sabskiraayib gootanii hiriyootan keessan biraanis geessanii barnoonni akkanaa kuyyuu isinii tole koomaantii jalatti dabalii jettanii na jajjabeessitanii yoo haala kanaan itti fuftan ta'an hara fuula duraatti barnoota akkanaa guyyaan isiniif maxxansaa chaanaala Abdurriitish miidiyaa laayik sheer sabskiraayib sakandii xiqqaa isinitti fudhatu waan ta'eef Subscribe gootanii akka Abdurrii jajjabeessitan asumaan isin hubachiifnaa nagaan naa jiraadhaan afeerraa kiyyaa nagaan tura.